Bangotu, Sibida was Dubai, Dubai, man, I don't know Dubai. Jijani, Arsiking Jijani, Dole Afan, Hope Hayani Jechu, Dolente some Balagan, Afan come Najatan. Badu didaya harka mucha sana gorra te gar kartelle rakko manasim bayin kan uy duga siftare nyani sipasin tahin dacci mani redem tuftes ya darbitu nugu gubde wallahi salpira kedi wata dunya na argitu kan doite tingal te fi yattani warri sura qadir futani jawari terga jirtan kuni mata kesan naga sin kawas isin naga qabdani inje sallu ala rasulillah me jawar kuni mata qabu qadir khamatan su Sabi to sabi. Tori di kada ko isa na dudar machu dara tori sa tinum na. Astagfirullah Nini kuyasa siya niligti dufe. Nama gatain dat dewang gatain sila tutup fayarani. تاتو ربي صدات زين ربي صدات شو الدنيمي ربي صدات شو الدنيمي ربي جوارين كلك صدات شو الدنيمي هل كان يقول يا ربي ربنا كامل ربي سن الرسالة دكايسو مال تاتنم أبو مصابي شروني هاتو جلا دعوة الدمال به جوار محمد كارو موتو ما يتوبيا انتات واني موتو ما يتوبيا انتاني بجوه كنتو ما انكوتان تيجر تاج أرى جوار محمد واني نيجا بيتو بدي فندي خيساني بيتا فيديو سني سلالا توري جوار لجيسي أرى سلالا نو سني راهما هنتهيني جوار جبه هنتو بدو خنا بيخا جوار محمد أتسلا وانا مندوما دنديثا كدير مرتو إذا إيه بريه بوكي سكانة سرّا ميستي posti godi namichi kun barbaade maajira iddoon ni jiraatu heeruu nuu kennaa jedhiiti posti godi karaatti Jawar ni dandaya. Bollati seente siyala seene sibasa. Isu kana firritti inni sin beeka. Jawar bollati seente siyala seene waan ati gootu namichi hin dhiifne deemeeti guyyaa adii nama ajjeese makiinaa keessa kaayatee farsoo dhugaa ture. Haka namaati. hidhaniitiin bishaanitti darban. Gurbaa hidhanii bishaanitti darban san jechuudha. Amma bikka seenu dhabee barbaadamaa jira ni hidhama. Dho'isamuu hin danda'u. Jootaas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishinarootaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa sanii sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi booyiraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa kun jiraami. Takka amalli isaanii. Gaafa qeerransi dhufe dura diyya booyiraan jaldeessaa diyya. Itti aanseeti damee mukaa mureeti ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerransi wal siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Zini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan ni qabsiisa. Each and every one of you warri kirmaana kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahi waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keeniyaa amal sadi taa'eetiin itti qophaa'e. Biloolaan keessaa yaasuu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiiraa Jarmanii taa'iitiin ilmaan Oromoo wal ficcisiisi ajjeesiisi. Mee ati dhiiraa Jarmanii fi Ameerikaa Maarsi irra taa'ii Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana banki nan dalchi ni gaafas ni laalta. You will see. Abiyyu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis garasiisa. At the end of the day, the power angoota qabannee hin beeknu akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskiina kuuliidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee bara jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira Saawudii isin bira warra moota akka nu godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli uummata qabsoon uummata hoggaa itti hammaatu kaadiree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddisa osoo jaan osoo xallaqan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii huukannan akkama akkasii yoo seenaa yer amma 8 dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa akka feeti biyya yoo galte
Arra dhaqee re'ee qaluufii danda'an. Boru re'ee ittisa wajjin isa hidhuu ta'anii isin jechuun barbaada. Daqiiqaa 15 dabalannee haa fidnu. Okay. Galatooma ulfaadhu obbo Jawaar. Abduu Sa'id carraan keeti doktora. Gaggabaabsa sa'aatillee deemee nama guddaa dadhabsiiftee gaggabaabsa yaada kenna. Galatoomaa dhugaa dubbachuuf wanta kana irratti xiyyeeffatanii dhuftanii addii kana yeroo keessan kennitan irraa dubbachuudhaaf wanti kun jalqabuun waan yeroo dhiyootii miti turee jira. Jalqaba gaafa awwala jalqabu suuraa gootota ganda tokko gadi garagalchuurraa jalqabee gaafa sana callisameetuma jaarsummaadhaan miidiyaa kana irratti namoonni gurguddaan illee dhufanii irraa dubbatanii hundinuu suuraa ganda qabatee ganda nama biraa qabatee gabba'uu jalqabe jechuudha. Namni keenya immoo akka waan maraate iddee wanti baalageen hojjetamu iddee namni xiqqeeffamu iddoon hayyuun rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qaba. Maddi isaadhaa eenyu akka ta'e immoo Rabbi haa beeku. Maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu. Biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf kan lubbuu wal balleessaa jiruuf duriyyoonni ittiin beekamtii barbaaduu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaaduudha malee wanni asirraa argataa jira yoo jiraate gonkuma hin jiru. Lubbuu ilmaan namaa irraa ilmaan namaa ajjechisiisaniiti ofii isaaniitiif fooloo itti barbaadan. Yoo fooloon laayiv irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman. Kuni maal jechuudha? Achirraa fooloo barbaaduudha malee ilmi namaadhaa tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru gonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu. Gama tokko goruun jaaladhanii abbaan barbaadeen jaalataa abbaan barbaadeen jibbaa. Namni ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiru namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi gonkuma argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti ka walloo irratti qubalaadnu ka arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jaamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddeebee galu abalu galutti jira jaamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamu rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha. Malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni ni dhufa. Inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadhaa yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne gonkuma jiilan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga Offolcha hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii baga waan inni nagaa waan nu barsiise baguma immoo sadarkaa kana geette jedha. Sirriidha du'a obsaa irraa kaasaa obsaan akkuma dura jedhee wanti waldaa ittisa godaansa seeran alaa waa hedduu gabaabsee jira akkuma reef ifi anarraa eegaleeti jechuudha. Calqaba akkuma hundi keessanuu hamarrallee ni beeka turreetti akka itti ani as dhufee obboleewwan lamatu as barachaa ture asallaa barachaa turanii. Kana dura mootu namni amma sultaan gannaa inni jedhamu kuni achi dura obboleettiiti kan xiqqooti fuudhee dirqamumaan wanni godhamu hin jiru ilmoo irraa qaba ture. Ilmoon tunillee akkanumatti irraa argatee ilmoo qaba ture akkasumas sodaachisee roorrisee isii amata 7 wajji ture. Achirraa isiin akka hin taaneen harkaa baatee iqaamaa inni wanta jedhu sanillee gubdeetiniin hojii bakka biraa deemtee jalaa dhokatte. Jidduma kana ilmi isaa kuni galee ilmi isaa nu bira haadhatiyya bira jira asna bira tureetuma haadha isaa bira haadhatiyya bira jira ilmi isaa nu bira guddate jechu soddaadhaaree erga walitti dabalamee ilmoon namarraa baate soddatti lakkaama. Achirraa kan ka'e gurbaan kuni jaluma deemee intalli tun dinnaan dhaadachaa tureetiniin erga waliin taane wanni godhamu hin jiru durallee nu walitti isin hin daballe kan jedhuun yoo ka ofirraa deebifnu ta'u obboleessa kiyya obboleettii tiyya xinnoo isii gadiitii fi mucattii obboleessa kiyya haayiskuulii keessaa anatu isin oofa jedhe Sumaaleen gahe achi dura obboleettiin tiyya takka deemteetiniin argiisaa jirti isillee bilbiluma barbaaddatee tumaan jarumarraan argatee isillee obboleewwan tiyya lamaa fi mucattii obboleessa kiyya fuudhee bahara gubbaan gahee mallaqa nu gaafate jechuudha. Mallaqa nu gaafannaan silaa isan nu gaafatee nutti hin fakkaatu. Annee karaa nam dhibeen nutti dhufe 200,000 hin buufne fi ijoolleen achi yaa'an.
qabsoon walda ittisa godaansa seeraan alaa godhe hedduu asirra wanni ibsu wanni inni godhin illee wanni mootu amma asirra deemee dallaalli miidiyaa gubbaa odeesse ka odeessan kana odoon taane ka gochaan raawwateetiniin addunyaan beektu jechuudha. Erga achi bahee booda ammallee mallaqa nu gaafate mallaqa nu gaafannaan mallaqa ammallee daballeeti huduudarra jira jennaan 200 galchine kanalleen hin ta'u jedheetiniin yoo natti hin deebine kan jedhu taate ijoollee fuudhee of bira naqa jechuudha. Nuuf bira naqee erginee hiriyoota itti erginee hin dadhabnee karaa yoo inni kan dhaga'u taate ilmaan ta'e mormachi ne dhageessami itti fufi dhageenya ilmaan ta'e tana yoo Jamaal ka dhaga'u taate in qaqqallee morma isii ergina kan jedhu haadhatiya sodaachisee obboleessa ofii bakka buufachuun dhaqee haadhatiya kaaree meetira magaalaa keessaa 400 mallatteessiifate jechuudha. Kaashii 400 fudhate kanaan alatti waldaa ittisa godaansa seeraan alaa tetti dhiyeessinee waan kanallee fudhatte ijoollee tanaa gallakkisii jedhee waldaan ittisa godaansa seeraan alallee gaafatee kun itti warwaatee homaa wanti godhamu hin jiru haga waraanallee itti erganii waraanallee mallaqaan warra ergamellee mallaqaan bitee ijoollee matanaa waakkachiisu ga'e achirraa kaka'ee haga baatii hedduu waan kana manguddoon kadhatee dubbiin kun deemteetiniin ambaasaaddara Suudii geettee achirraa mootuu ragaa waan jiru naa erganii anillee asin jala deemee hanga federaalatti iyyadhee waraqaa mana murtiitiin baafadhee warroota inni waliin jiru waliin eegaa ture. Haa ta'u malee sanillee gallakkisuu didee itti warwaadhamee bakkeen inni jiru gaara qixxeedha akka carraa ta'e asuma keessoo